Inni waldaa keenya akkam jirtu nagaa keessanii? Akkuma kana keessummoonni sababa adda addaadhaan guyyaadhaa iddoo kanatti nu wajjin waaqeffachuuf iddoo kana jirtan nagaa keessanii? Waaqayyo inni nagaa nuu laate maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Tarii teenyee dubbii Waaqayyoo dhaggeeffanna waan ta'eef yeroo xinnoo isheetiif ol kaanee Waaqayyo ganama kanaa ergaa nuuf qabu akka inni nutti dubbatu miilla keenyaan Waaqayyo dura dhaabannee Waaqayyoon hin kadhanna. Waaqayyo yoo dubbate garuu jireenya nama argata, qalbii nama argata, hafuura nama argata. Kanaaf ganama kana hundumti keenya fuula Waaqayyoo duratti hin kadhanna Waaqayyoon. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa, gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos, guddaa si galateeffannaa, guddaa sitti gammannaa, nu gargaartee nu eegdee barruu kee qulqulluu irratti nu baattee hamaa hundumaa nu oolchitee hiyyoon qabamuu, boolla diinaan nyaatamuu, yaa Waaqayyo gooftaa maccaa balaa akka tasaa nu oolchitee kunoo ganama kana ganama eebbifamaa, ganama adda ta'e kana fuula gammachuun, fuula nagaadhaan, fuula kee duratti walitti nu qabuun sitti toleera. Galanni guddaan siif haa ta'u. Torban keessa turre kana mana nagaa, maatii nagaa, qe'ee nagaa, mandaraa nagaa, magaalaa nagaa, biyya nagaa, qilleensa nagaa nuu laattee hafuura keenya, lubbuu keenya, foon keenya wal keessatti eegdee fuula kee dura nu jiraachifteetta. Bara baraan maqaan kee haa eebbifamu. Amma immoo ganama kana ganameeffannee yaa Waaqayyo si dhaggeeffachuudhaaf, si dhaga'uudhaaf, dubbii kee jireenyaa sirraa barachuudhaaf kunoo yaa Waaqayyo fuula kee dura jirra. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin kottuu gidduu keenyatti argami. Kottu yaa Waaqayyo lafa kana qabadhu. Kottu yaa Waaqayyo iddoo kana qabadhu. Yooti iddoo kana jiraatte malee inni dubbatus waan dubbatu hin qabu. Inni dhaggeeffatus yaa Waaqayyo dhaggeeffachuu hin danda'u. Amma hafuurri kee yaa Waaqayyo lafa kana nuuf dhuunfatu. Ayyaanni kee humni kee lafa kana nuuf dhuunfatu. Yeroo kana immoo humni kana mormuudhaaf bahe bifa daddaadhaan jireenya keenya dadhabsiisuudhaaf, nu loluudhaaf, nu waraanuudhaaf dhukkuba fakkaatee maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin dadhabbii fakkaatee gawweessaa fakkaatee lola gaddaa ganama kana ganameeffatee kan nurratti banee jiru qilleensa kanarraa ittiin mormina, lafa kanarraa ittiin mormina, maree isaa walga'ii isaa maqaa Yesuusiin hin diinna, karoora isaa hin rukunna, lo'ee haqqummaadhaan nu gidduu galee kan dhaabachaa yeroo kanaa jalqabee maqaa gooftaa Yesuusiin ergaan abbaa ormaa, humni abbaa ormaa, aangoo dukkanaa, hafuurri dadhabsiisaa maqaa Yesuusiin kan dhaabame haa ta'u. Hadhaafi maqaa Yesuusiin dhukkuba baatee kan jiru, waraansa baatee kan jiru, dadhabbii baatee kan jiru, dhiphina baatee kan jiru, rakkina baatee kan jiru, yaaddoo baatee kan jiru, jireenya namaa hidhuudhaaf kan jiru, hafuura namaa hidhuudhaaf kan jiru, dubbii Waaqayyoo gurra namaa bukkee dabarsuudhaaf kan ramadamu ergamaan hamaan humni dukkanaa hafuurri du'eessa ganama kana bahuudhaaf dhuudhaan maqaa Yesuusiin jireenya keenyarraa hin mormina. Hadhaame haa ta'u. Hadhaame haa ta'u. Nu gidduun dhaabatin. Nu gidduun taa'in. Lafti kun yoo abiddaas haa ta'u. Iddoo laasaa kun abiddaas haa ta'u. Faarfannaan kun abiddaas haa ta'u. Qulqulleessuun kun abiddaas haa ta'u. Lallabni kun abiddaas haa ta'u. Jireenyi saba Waaqayyoo abiddaas haa ta'u. Kadhannaan kun abiddaas haa ta'u. Hojii lafuma qulqulluu abiddaas haa ta'u. Iddoo boqonnaa bareedaa arganii ammaa jalqabee gubaa kana gidduudhaa kan dhaame saba kana gidduudhaa kan dhaame ilaa jireenya dhiphisaa jireenya waraanaa hin barattu kan ittiin jedhee wal'aansoo qabaa hin dhageessu har'a hin dhageessu har'a hin dhageessu har'a hin dhageessu jedhee kan irraa dhaadataa sammuurraa kan rukutu jireenya keessa deemee kan jeeqaa nagaa kan dhowwaa lapheerraa kan rukutu hafuura nama Waaqayyoo kan dadhabsiisaa ammaa jalqabee maqaa Yesuusiin as gidduun dhaabatin aboo maqaa Yesuusiin jireenya qabee jiru keessa gadhiisee aboo maqaa Yesuusiin Yesuus sab gadhiisee aboo jedhu maqaa Yesuusiin gadhiisee aboo jedhu maqaa Yesuusiin gadhiisee aboo
kottu gidduu keenya deddeebi. Nu wajjin ta'i. Siin jalqabneerra hamma xumuraatti nu geggeessi. Maqaa isa qulqulluu amanamaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Nooraa gooftaan isin eebbisu. Ani qeesitti simeera dubbii sagalee Waaqayyoo guyyaadhaa wajjin barannu waan inni irratti qophaa'ee dhufe qabaa jechuudha. Sagalee Waaqayyoo kan waliin barannu waan inni irratti qophaa'ee dhufe qabaa. Innis waa'ee dhimma ijoolleetii kan wal qabatudha yookaan immoo dhimma daa'immanii walumaa gala dhimma ijoollee isa jedhuun kan wal qabatudha jechuudha. Dhimma ijoollee kan wal qabatudha. Isa kana egaa sagalee Waaqayyoo keessaatii yeroo itti walii wajjin ilaallu ta'a. Dubbii Waaqayyoo akkas jedhan dubbisa. Seera uumamaa boqonnaa tokkorraa lakkoofsa 28 irra kan jiru dubbifachuudhaanitu yeroo itti sagalee Waaqayyoo akka ittiin lixaatti ilaallee sabooda dubbii Waaqayyoo yeroo itti waliin dhageenyu ta'a. Uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 27 irraa kaasee yoo dubbise gaariidha. Akkas jedha. Egaa Waaqayyoo akka bifa isaatti nama uume. Akka bifa Waaqayyootti isa uume dhiiraaf dubartii isaan uume. Waaqayyoo isaaniin horaa baay'adhaas lafa guutaa isas harka jala galfadhaa. Isas harka jala galfadhaa. Qurxummii galaanaa irratti simbirroo qilleensa keessaa balali'an irratti uumama lafarra munyuuqan hundumaa irrattis mootummaa qabaadhaa jedhee isaan in eebbise. Ameen. Iddoo kanatti maal arginaa? Waaqayyoo gaafa jalqaba nama uume egaa beekna akka bifa fakkeenya isaatti akka nama uume nama isa uume kanaan immoo akkas jedhe. Waaqayyoo jalqabumaa akka inni horee baay'atu akkuma kana immoo lafarra akka inni guutu lafa kana immoo harka isaa jala to'annoo isaa jala akka galchu ittaansuudhaan immoo bineensota lafarra munyuuqan ta'uu galaana keessa jiraatan ta'uu samii kanarra balali'an ta'uu hunduma isaanii irratti gooftummaa yookiin immoo aboo yookiin immoo mootummaa akka inni qabaatu kun hundumtuu dursee qophaa'e jechuudha. Egaa lakkoofsa 28 kana irratti immoo wal horanii akka isaan baay'atan akka isaan lafa guutan akka isaan lafa to'atan uumama hundumaa harka isaanii jala akka isaan to'atan yeroo inni dubbatu argina. Sagalee Waaqayyoo kun sagana dubbata. Sagalee Waaqayyoo kun jechaadha. Waan hundumaa irratti aboo gooftummaa dandeettii akka isaan qabaatanitu Waaqayyoo isaaniif kenne. Akkuma kana uumama boqonnaa 9 lakkoofsa 1 irraa immoo yoo dubbifannes achirraas waan dubbatu qaba. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 irraa hodhanii dubbistanis waa'ee Nohi dubbata. Bishaan badiisaa booda jechuudha. Dhaloonni Nohi dura jiran hundumti isaanii iyyuu lafa kanarraa bishaan badiisaadhaan akka isaan duguugamanii badan argina. Waaqayyo akkas jedhe. Waaqayyo Nohii fi ilmaan isaa in eebbise. Inni isaaniin horaa baay'adhaa lafas guutaa. Inni isaaniin maal godhaa? Horaa baay'adhaa lafas guutaa. Kanaaf egaa baay'inni keenyaadhaa kun akkuma tasaa tokko ta'e utuu hin ta'in karoora Waaqayyootiin, fedha Waaqayyootiin, jaalala Waaqayyootiin nama tokko irraa ka'eetu har'a biliyeenaan addunyaa kanarra dhalli namaa biliyeenaan lakkaa'amaa jechuudha. Baay'ee kan isin dinquuf kan isin dhibu boqonnaa tokko lakkoofsa 22 irratti gaafa ol deebitanii ilaaltanii wanta namni ittiin jiraatu kana uumama namni ittiin jiraatu kana bineensaa ta'u mukaa ta'u maal jedhe isaaniinis horaa baay'adhaa jedhe isaaniinis Waaqayyo horaa baay'adhaa jedhe horiyaa ta'u bineensa ta'u maala ta'u isaaniif iyyuu
Aboo wal horanii baay'achuu kennee bechaadha Waaqayyo. Wal horanii baay'achuu. Egaa akkuma isiniin jedhe amma gara yaada koo guyyaa irraatti horeen deebi'u isa kan akka seensaatti hin fudhe isiniin jedheera. As keessatti horaa baay'adhaa inni jedhu kuni maal argisiisa? Dhimma ormaati kun karaa kamiin mul'ata? Iji isaa karaa kamiin mul'ata? Isa jedhu kana ilaali. Akkuma isiniin jedhe dhimma ijoollee yookaan immoo dhimma daa'immanii ilaalla isiniin jedheera. Kanaaf egaa Waaqayyo kaayyoo Waaqayyoo inni guddaaf inni hangafni itti fufiinsi akka jiraatu. Itti fufiinsa gaafa jennu asirrattis darbee bara baraanis warri akka Waaqayyoo kuni asirratti hin jiraatu itti fufanii guyyaa booddees bara baraan bara lakkoofsa hin qabne bara daangaa hin qabne bara xumura hin qabne akka isaan jiraataniif kaayyoo Waaqayyoo itti fufiinsi akka jiraatu Waaqayyoo bara baraan maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf nu warri nu itti mana isaatti nu waame kunis immoo warra jireenya itti fufiinsa qabanii jiraatan taanee akka jiraannu Waaqayyoo barbaada jechuudha. Karaa wal hormaataa jireenyi dhala namaa itti fufiinsaan akka jiraatudha. Iji wal hormaataa kan ta'e ijoollee. Kanaaf guyyaa har'aa kana waa'ee qabiinsa ijoollee yookiin immoo ijoollee inni kun dhiiras durbas of keessatti hammate jechuudha. Hunduma isaanii of keessatti hammatee jira. Kanaaf waa'ee qabiinsa ijoollee isa jedhu kana walii wajjiniin ilaalla. Isa kana jalatti immoo ijoollee kana eenyutu barsiisa? Eenyutu barsiisa ijoollee kana? Maal immoo barsiifne? Isuma maal barsiifne jedhu kana jalatti immoo yoom barsiifne? Eessatti barsiifne? Qabxii sadaffaa irratti maaliif barsiifne? Maaliif barsiifne? Ijoollee kana jechuudha. Egaa ijoolleedhuma inni jedhu kun maaliif? Ijoolleedhuma dubbiin jedhu kun immoo maaliif? Sagalee Waaqayyoo waa'ee ijoollee isa jedhu kana maal dubbata? Warri wangeela qabatanii jirtanii macaafa faarfannaa boqonnaa 127 lakkoofsa 3 irratti ilaa ijoolleen kennaa Waaqayyooti. Dhala godhachuunis bu'aa inni namaaf kennuudha. Ijoolleen kennaa Waaqayyooti. Dhala godhachuun bu'aa inni namaaf kennuudha. Tarii warri afaan Ingiliffaa dubbisuu dandeessan, warri moobaayilii keessan irraa afaan Ingiliffaa qabdan dhaxxanii dubbisuu dandeessu. Ijoollee inni jedhu kuni kennaa Waaqayyooti iddoo sana irratti aalaa heritage jedhee Ingiliffaan barreessee jira. Aalaa innumti lakkoofsa 20 Faarsaan Daawit 127 lakkoofsa 3 irra jiru kun jechuu kooti. Achumarraa bu'aa ija garaa yookaan immoo bu'aa gadameessaa jedhe. Bu'aa ija garaa yookaan immoo bu'aa gadameessaa jedhe. Ingiliffisaas akka jedhaa inni tarii afaan Amaariffaas isa bu'aa gadameessaa sana lafa hin kaa haala isa sana wadaan dubbatu iddoo sana irratti. Kanaaf egaa ijoolleen kun maalii waan jedhuufi inni jalqabaa ijoolleen kennaa Waaqayyooti. Itti aanee ijoolleen ija garaati yookiin immoo ija gadameessaati bu'aadha jechuudha. Itti aanee immoo ijoolleen maalii haala bor aniif isin iddoo kana jiru warri amma wallaala fakkaatanii iddoo kanatti kadhatamaafii ture kun waggaa 4, 5, 6 akka warra kanaa warra dhufanii dhaabbatanii iddoo aarsaa kana irratti anaaf isiniin tajaajilanii bor warra waldaa kana guutummaa nu harkaa fuudhanii waldaa kiristaanaa itti bobsiisanii sagalee wangeelaa itti bobsiisanii mana Waaqayyoo keessa warra jiraatanii ijoollee gaafa jennu kanaaf dhaala jechuudha isaan. Bor isaantu nu dhaala.
akka maatiittis haa ta'u, akka biyyaatti haa ta'u, akka waldaa kiristaanaatti haa ta'u dhaala. Biyya kana biyya amma jirtu Itoophiyaa yookaan Oromiyaa jennu kana bor Afrikaa jennu kana addunyaa jennu kana ijoollee har'a kurkuroo daa'ima fakkaatan garaa keessatti baatamaa jiran ganaa ammoo bor dhalachuuf kan jedhamtu itti fufee dhaalee biyya kana irra jiraatee itti fufsiisa jechuudha. Amma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufutti jechaadha. Kanaaf ijoollee inni jedhu kuni dhaala kan itti fufanidha jechuudha. Kanaaf eegaa isa kana xiyyeeffannee dhimma ijoollee jedhu kanarratti xiyyeeffannoo guddaa qabaannee waa'ee ijoollee keenyaa itti yaaduun waa'ee ijoollee keenyaa yaada keenya keessa galchachuun nurraa kan barbaadamuuf kanaaf jechuudha. Egaa qabxii koo isa jalqabaa irratti eenyutu ijoollee barsiisa? Barsiisaan ijoollee lubaa, lallabaa wangeelaati, koree mucooliiti, koree dargaggootaati, barsiisota daa'immaniiti, jaarsolii waldaati. Barsiisaan ijoollee kana wattanii yaaddu laata? Barsiisaan ijoollee inni jalqabaa abbaaf haadha yookaan immoo maatii kan ijoollee kana barsiisu. Kan Waaqayyo jalqaba kennattaa itti kennate. Kennattaa naa barsiisi, naa guddisi, dubbii kooti, sagalee kooti, yaada kooti, abboommii kooti, naa barsiisi, naa guddisi jedhee kan Waaqayyo galfata itti kennate, kan Waaqayyo adaraa itti laate eenyudha? Abbaaf haadha. Itti aanee waldaa kiristaanaati. Kanuma lamaan jechuudha. Gahee kan qabu, iddoo kan qabu, ijoollee kana kan barsiisu warruma kana lamaan. Waldaan kiristaanaa egaa isinii galaa luba achi keessa jira, jaarsi waldaa achi keessa jira, lallabaan wangeelaa achi keessa, barsiisonni daa'immanii achi keessa jiru. Hundumaa qabateera waan ta'eef hin akka jedhu. Kanaaf ijoollee kan barsiisu dirqama isaa isa jalqabaa kan itti kenname haadhaaf abbaatti kenname jechuudha. Itti aanee waldaa kiristaanaati uumama boqonnaa 18 lakkoofsa 19 irra nan dubbisa sagalee Waaqayyoo 18-19 irraati waan sagalee Waaqayyoo jedhuun isinii dubbisa. Akkas jedha sagalee Waaqayyoo iddoo sanatti ani Abrahaamiin beekee fo'adheera. Ammas ani Waaqayyo isan Abrahaamiin abdachiise akka raawwadhuufitti inni ijoollee isaa namoota mana isaas wanta qajeelaa wanta dhugaa ta'es hojjechuudhaan karaa ana Waaqayyoo akka eeganiif isaan abboome. Isaan abboomuun isa irra jira jedhe. Isaan abboomuun isa irra jira jedheetu Waaqayyoon yeroo inni Abrahaamitti dubbatu argina. Sagalee kana kan dubbataa jiru Waaqayyoodha. Kan itti dubbatamaa jiru immoo Abrahaam. Egaa waa'ee Nohi dubbanneerraa dhalooti Nohi garas jiru sababa cubbuutiin mancaatiin egaa bosona duwwaa laallata miti. Tarii waajjirri koo waajjira bosonaadhaa dhimma mancaatii jedhu kana guyyaa guyyaatti odeessaa oola waajjira keessatti. Mancaatiin amma bosona duwwaa laallata miti. Dhalli namaa akka manca'ee dubbata. Macaafa qulqulluu seera uumamaa gara boqonnaa 5, 6, 7, 8 keessa dhaqanii gaafa dubbiftanii hin manca'e dhala namaa jedha sagalee Waaqayyoo. Dhaluma namaa kanatu hin manca'e. Hin manca'e jechuun hin babbade bakka toora gadhiise karaa gadhiise akka hin taane ta'e. Akka Waaqayyoo barbaadu dhiisee yaada Waaqayyoo fedha Waaqayyoo ada ta'e karoora Waaqayyoo ada ta'e Waaqayyoo gaafa uume jireenya qajeelummaa akka inni qabaatuuf uume Waaqayyo jireenya sirrii jireenya qulqullina qabu jireenya ulfina qabeessa jireenya kabajamaa jireenya eebbifamaa akka inni jiraatuuf uume Waaqayyo. Haa ta'u iyyuu malee dhalli namaa wal mancaasee hin manca'e. Sababa kanaaf hundumti isaanii Qaayinis obboleessa isaa ajjeesas dabalatee isaafis tarii horeera. Qaayinis magaalaa mataa isaa danda'e uummateera. Zariin isaa amma bara Nohitti itti fufee ture. Isaan duwwaa miti. Addaam erga isheetii dhalchee booda ijoollee dhiiraaf durba godhateera ilmaan godhateera isaan kana dabalatee
qomoon tokko yuutuu hin hafin Nohi duwwaa Waaqayyo bara Nohi sana keessatti nama qajeelaa nama tola argatee jedheetu dubbata. Warri Nohi kanas jiru hundi isaanii bishaan badiisaatiin lafarraa badan. Waaqayyo baduu nu haa oolchu. Ameen jedha. Waaqayyo baduu nu haa oolchu. Hin badan. Achi immoo deemaa dhufeeti amma dhalli namaa takka immoo amma tokko itti dhufee takka immoo Waaqayyo jiraateeti. Maaliyyuu baay'ee jiraatee miti. Nohi humni Waaqayyo gooftaan nama qajeelaadha nama gaariidha jedhee erga bishaan badiirraa oolee deebi'ee booda gaaf tokko ija waynii isaarraa waynii yookaan immoo dhugaatii macheessu dhugee quufee machaa'ee qullaa gatee of irraanfatee utuu inni rafuu ilmaan isaatti dhufanii gurbaan kaam jedhamu akka diraa wayii natti fakkaata qullaa abbaa isaa kana ilaaleetti kolfe. Kaam ilmi jedhamu kun. Seemiif Yaafet ijoollee jedhaman immoo obbolaadha. Jarri kun sadan hin beektu. Seem, Yaafet, Kaam obbolaadha ijoolleen kun Nohi irraa dhalatan. Isaan sun lamaan immoo dugda duubaan wayyaa golbataniitu dhaqanii qullaa isaa sana dhoksanii fuula duraan dhaqanii jedhu ilaalaa dhaqanii jedhu qullaa isaa dugda duubaan akka itti dhaqaniitu iddoo inni machaa'ee of gatee ciisaa jiru sana qullaa isaa gatee jiru sanatti wayyaa irra buusaniidha. Ammas cubbuun itti fufuu jalqabee jechuudha. Egaa seera uumamaa boqonnaa 11 gaafa dhaqan immoo har'a addunyaa irratti maraannaa sabide dhukkuba hamaa ta'e rakkina hamaa ta'e dhukkuba daddarbaa ta'e dhimma afaaniitu dhaqee achitti dhalate dhimma sanyiitu achitti dhaqee dhalate akkas jette namni kaate ammas cubbuu quufuu dadhabdee amma ol baanaa itti ho'isatti gubbaatti ol baanaa itti waanuma kana ol jiru ol baanee gamoo ijaarreetu gamoo kanaan oluma deemnaa itti yaadde Waaqayyo taa'ee ilaaleeti jedhama gadi bu'ee jedha gadi bu'ee maal godhee hin bittimse gamoo ishee isa booda gaafa cirraa lafa dhodhooftu tokko afaan biraase achi haasotte inni tokko afaan kan biraase inni tokko afaan kan biraase tokko afaan kan biraase afaanuma sanaan immoo qomoo of danda'e mataa isaanii immoo horachuutti dhufan jechaadha. Dura afaan lama afaan sadiin jiru afaan maalii akka ta'e hin beekne Ibraayistiin illee dhufe eegasii dhufe Giriikiin illee dhufe eegasii dhufe inni seera uumamaa 11 achi jiru afaan maalii akka isaan dubbatan hin beeknu garuu afaan tokko duwwaa qabu turan. Ilaa hubadhaa. Afaan tokko duwwaa qabu turan. Kanaaf amma sababa hojii isaaniitiif har'a afaanni kun addunyaa keenyattuu dachee keenyattuu Oromiyaa irrattuu Itoophiyaa irrattuu dhukkuba guddaa rakkina guddaa kan ittiin namni wal balaaleffatu kan namni ittiin wal jibbu ta'eetu har'a iyyuu nu rakkisaa jira jechaadha. Kanaaf iddoo sanaa ka'ee jalqabe jechuudha dubbiin kun. Egaa 11 booda immoo akkuma immoo maal jalqabdee waaqa tolfamaa waaqessuu jalqabde gaafa tokko garuu Waaqayyo achi keessaa immoo nama tokko argateetu nama Abrahaam jedhu argateetu baay'ee jedhu gaafa baay'ee jedhu Abrahaam dhala godhan mucaan qabu dhala godhan baay'ee jedhee sinee eebbisa eebbaaftaa ta'ee isa kanatti egaa boqonnaa 18 ammayyuu mucaan kakuu hin dhalanne iddoo kanatti yeroo Waaqayyootti dubbataa jiru mucaan kakuutti dhalate Waaqayyo garuu mucaa kakuu dhalachuuf jedhu kana maal godhee akka inni guddisuu qabu abboommii Waaqayyoo irratti daandii Waaqayyoo irratti karaa Waaqayyoo irratti ulfina Waaqayyoo keessatti akka inni guddisuu qabu yeroo Waaqayyootti dubbatu argina. Waaqayyoon nutti dubbatu. Ameen. Seera keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 20-25 immoo dhadhan sagalee Waaqayyoo achirras waan kaa'u qaba. Lakkoofsa 20 amma 25 yoo dhadhanii dubbifattanii dubbii Waaqayyoo waan dubbatu qaba. Nama irratti sobaan dhugaa hin bahin haadha manaa dhiifa manaa godhaa isanii boqonnaa 6 inni dubbisuu barbaade. Gara fuula duraattis ilmi kee wanti isaaf dhugaa bahu seerranni wanti qajeelaa ta'es inni Waaqayyo gooftaan keenya si abboome kun maal fa'i jedhee yoo si gaafate ati immoo ilma keetiin nuyi biyya Gibxiitii garboota
nuuf kennee itti nu galchuudhaaf achi keessaa nu baase. Waaqayyo egaa innis akkuma har'a kana jireenyatti akka nu eeguu fi nuyi Waaqayyoon gooftaa keenya akka sodaannutti seerrata isaa kana hundumaa eeguu nu abboome. Nuyis akkuma inni nu abboomeetti Waaqayyo gooftaa keenya duratti abboommi isaa kana hundumaa gochuudhaaf yoo of eegganne qajeelummaatti nuuf in dhaqqaama in jetta. Yoo gaaffiin sitti ka'eedha sagalee Waaqayyoo. Yoo gaaffiin sitti ka'ee jedha abbaatti dubbachaa ammas raawwadha. Abbaan haadhatti yeroo sagalee Waaqayyoo kun dubbachaa nu argina. Abbaa haadhatti dubbachaa jira. Abboota Firdii boqonnaa 13:8 immoo yoo dhaqanii dubbifattanii Waaqayyoo gaaf tokko Israa'eloon waggaa 40 hacuuccaa diinaa jala turan. Waaqayyo gaaf tokko garuu namoota ala hin qabne Maanu'aa nama jedhamu gosa Biniyaam keessaa kan dhalate tokko Waaqayyo haadha manaa isaa utuu isheen hojii wayii hojjechaa dhaqeeti ergamaa ergeeti dhala godhatatti jedhe. Dhala godhatatti jedhe. Gaafa dhala godhattu immoo wanta macheessu nyaata hin barbaachifne nyaata hin taane waan xuraa'ee garaa kee ga'uu hin qabu. Nyaachuu dhuguu hin qabu. Wanta hin taane nyaachuu qabu. Gaafa mucaa kana mucaan kun garaa kee dhabu waan hin taane garaa keetti nyaachuu qabu jedheetti dubbata. Ennaan gamtee dhuftee abbaa manaadhaan abbaa manaa koo ennaan anoo namichi tokko dhufee akkas naan jedhe ala godhatta naan jedhe jetteetti dubbata. Anis dhaqee arguun qaba Maanu'aan immoo isa booda guyyaa ta'e booda immoo hin dhufe ergamaan kun hin arge Maanu'aanis argeeta akkas jedhe. Ergaa inni akkas jettee mucaa kana seerrata ittiin guddisu akkamitti guddisuu akka dandeenyu tarii sagalee kana yoo dubbise gaariidha. Seera abboota Firdii boqonnaa 8 lakkoofsa 8 irratti argattu abboota Firdii boqonnaa 13 lakkoofsa 8 irratti argattu akkas jedha. Maanu'aan yommus yaa gooftaa namni Waaqayyoo inni ati ergitee turte sun deebi'ee gara keenya dhufee mucaa dhalatu sana attamitti akka guddifnu nutti haa himuuf sin kadhadha jedhee Waaqayyoon kadhate. Waaqayyoo fuula garuu sagalee dhaga'e kana amanee fudhateetu mucaan kun gaafa dhalatutti seerrata ittiin guddifnu nutti hime. Seerrata ittiin guddifnu jalqaba haati maal gochuu akka qabdutti dubbate Waaqayyo. Haati maal gochuu akka qabdutti dubbate. Achi immoo mucichi immoo maal gochuu akka qabu gahee mucaa sanaa immoo maal akka ta'utti dubbate. Fakkeenyaaf waa'ee dhugaatii xureessuu, waa'ee nyaata hin barbaachifne nyaachuu, of dhorkuu, of eeggannoo gochuun kanaadha. Dhiisuun ofirraa haaduu dhiisuun immoo gahee sabsoo jechuudha. Gahee mucaallee gaafa ta'etu Waaqayyo gahee haadha manaas gahee mucaan gaafa dhalatee jedhu akkaataan itti guddachuu qabu neerga dhalatee nama geemmoo mucaan kun akkaataa itti guddachuu qabu. Maaliif ati amma gahee ishee raawwatte? Isa waaqoon ta'e fittee dhugaatii raawwatte. Nyaata xuraa'aa raawwatte. Waan xuraa'aa raawwatte. Isa booda erga dhalatee immoo mucaa kana barsiisuun mucaa kana akkamitti akka guddachuu qabu itti himuun seerrata Waaqayyoo isaaniitti beekan gorsuun gahee isaanii jechaadha. Gahee isaanii. Isa kana egaa iddoo kanatti isa kan argattu isin tarii kana caalaa bal'ifannaa boqonnaa kana 13 lakkoofsa 12 irratti axxanii dubbifachuu dandeessu. Axxanii dubbifachuu dandeessu. Dubbiidhuma torbiyaadhaa karaa barsiisaa tasfaaluu dubbifame immoo macaafaa moototaa isa jalqabaa boqonnaa 2 irraa hidhattanii dubbifattan sagalee Waaqayyoo waan kaa'u qabachirraas isa jalqabaa lakkoofsuma 1 irraa kaasee waan dubbise akkas jedha. Daawit yeroo du'a isaa yommuu dhiyaate ilma isaa Solomooniin waamee gorsa kennu kanatti fufee jiru in kenneef. Gorsi isaas
yeroon du'uu kootii ga'eera. Ati garuu jabaadhu. Gara kuteessa ta'i. Ati garuu jabaadhu. Gara kuteessa ta'i. Eewun abbaatu gorsaayira. Eewun gorsa dhala isaa, mucaa isaa, isa bakka bu'aa isaa bor bakka isaa bu'ee mootummaa biyya sanaa harkaa fuudhee saba Israa'eliin geggeessu sanatu gorsa. Gara kuteessa ta'i. Jabaadhu. Jaarsi kun tarii gaafas hin dubbanne malee waa argeera jechuudha. Waa ilaaleera. Solomoon hamma dhumaatti gara kuteessa kan taane waan arge qaba. Maaliif? Rikeerdii addunyaa kanaa kan qabateeru iyyuu Solomoon gorsa mana ga'u fudhatee deebi'ee, barsiisa mana ga'u abbaarraa fudhatee deebi'ee, rikeerdii fuudhaa addunyaan har'a jirtu kana dubartii 1,000 kan fuudhe yoo jettan macaafa qulqulluu kana keessatti argina. Seenaa biraa keessatti kana dhageenyee hin beeknu. Tarii egaa namoonni waa'ee seenaa barattan qorattan yoo jiraattan kan kanaa yoo dhageessanii nutti himuu dandeessu, an garuu dhaga'ee hin beeku. Solomoon jechuudha 1,000 kan fuudhe. Waa argeera jechuudha. Jabaadhu ittiin jedhamee itti himameera. Gara kuteessa ta'i ittiin jedhamee itti himameera. Gorsi ga'aan, barsiisi ga'aan mucaa kanaaf kennameera. Haa ta'u iyyuu malee amma sagalee kanatti jiraateeraa hin jiraanne hamma tokko taqqattiin jejjedhee Waaqayyoon nu kadhatee an qabeenya sin kadhadhu, badhaadhummaa sin kadhadhu, waan biraa sin kadhadhu jedhee Waaqayyoon immoo irraa baay'uu sin eebbisa jedhee badhaadhaan akka Solomoon iyyuu immoo hin turre jedhamee barreeffamee jira. Waa'ee badhaadhummaa iyyuu Waaqayyo in eebbisa jechuudha. Isuma inni barbaadu kana sin kadhadhu jedheyyuu ogummaan waan naaf kenne jedheyyuu Waaqayyo dachaa meeqayyuu dabalee kenne. Egaa isheen kun macheessite fakkaata, machiitti taate fakkaata. Ogummaa isa kadhate isa dagagatee akka hin taane ta'e namni Waaqayyo kun gara humni isaa badaan bareedee. Egaa waa'ee waldaatti uumuu isinii Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 4 akkuma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 28 irra yoo dhanne waan dubbatu qabaddoo sanatti. Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irra dhaqanii dubbifattanii akkas jedha dubbii Waaqayyoo. Egaa dhaqaa maqaa Abbaatiif Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluuttis isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Waan ani isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisa. Kunoo ani immoo hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjin nan jira isaaniin jedhee. Egaa waldaadha kan inni isiniin jedheef abboommiin guddichi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waldaa kiristaanaatti kenne isa kana. Isaan cuuphuudhaan barsiisa. Waan ani isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisa. Akka isaan eegan, dubbii Waaqayyoo akka isaan eegan, sagalee Waaqayyoo akka isaan eegan, karaa Waaqayyoo akka isaan eegan, daandii Waaqayyoo akka isaan eegan isaan maal godhaa? Isaan barsiisa jedheetu iddoo kanatti abboommii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abboomu argina. Egaa Waaqayyo warra kana godhan nu haa taasifatu. Maal barsiifna isa jedhuuf egaa isuma silaa keessa dhaqanii ilaallachuu dandeessu. Wanta qajeelaa jedha Abrahaamitti gaafa dubbate sagalee Waaqayyoo. Wanta dhugaa ta'e hojjechuudhaan karaa Waaqayyoo akka eegan. Inni kan biraan Waaqayyo jabaa ta'uusaa, jabina Waaqayyoo, aangoo Waaqayyoo, cimina irree Waaqayyoo akka jedha seera boqonnaa 10 lakkoofsa 2 irratti odhattanii dubbifattanii nan dubbisa dhaqee sagalee kanaa. Seera boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti waan jedhu qaba sagalee Waaqayyoo. Mucichi erga guddatee isheen dhiifama wal jalan dabarsee dhiifama naa godhaa. 10 boqonnaa 10 lakkoofsa 2 boqonnaa 10 lakkoofsa 2.
kanarratti Museeni ulee isaa biyya Gibxii irratti ol fudhatee Waaqayyo guyyaa sanaa guutuu halkan sana guutuus illeensa sana guutuus illeensa gara ba'a biiftuu isa hamaa biyyichatti gadi dhiisee yeroo bari'es illeensichi hawwaannisa itti fide. Maal jechuun barbaade dha'icha gurguddaadhaan Waaqayyo akka inni saba kana akka garbummaa yookiin immoo mootii Fariyoon jalaa biyya Gibxi keessaa Waaqayyo akka isaan baase irree jabaadhaan Waaqayyo akka isaan baase iddoo kanatti sagalee Waaqayyoon dubbata. Seera ba'u kana gara jalqaba isaa yoo dubbifattan dha'icha gurguddaa kudhan dha'icha ulfaataa kudhan mooticha Gibxitti fidee akka Waaqayyo isaan baase saba isaa kana saba dhuunfaa isaa kana akka garbummaa jalaa Waaqayyo akka isaan baase sagalee Waaqayyoo lafa kaa'a. Kanaaf egaa isa kan barsiifnare Waaqayyo irree jabaadhaan humna jabaadhaan aangoo jabaadhaan saba isaa kana wajjin ta'e garbummaa jalaa dhiittaa jalaa bittaa jalaa hacuuccaa jalaa akka inni isaan baase barsiifna jechuudha. Ijoollee keenya beekuu qabu. Egaa ammoo seenaa Israa'eliin miti. Ana hoo eessaa baase Waaqayyo? Isiniin hoo eessaa baase Waaqayyo? Waa'ee keenya hoo waan barsiifnu qabnu ijoollee keenya baay'een keenya tarii warri murii qoofi murii na fakkaatu na jirtaniif warri nuun ol jirtan jechuudha. Keessumatti waggaa 40 ol warri jirtan waaqi tolfamaan nu garboomfatee qaalluun ani waaqa nuun jedhee qaalluun ani waaqa nuun jedhee garba isaa nu godhatee adhee waaqa tolfamaaf gugguufaa sagadaa akka turu isa kana himuu qabnu. Isa kana immoo akkuma taphaatti yookaan immoo akkuma salphaa tokkotti harkaa baanee dhumne miti. Waaqayyootu harka isaa qaaqee micciiree aboo humna isaatiin anaaf isiniin harkaa baasee dhufe. Ameen. Har'ayyuu tarii baay'ee warri itti dhugaa baanu kun har'ayyuu hacuuccaa kana jala jiru, garbummaa kana jala jiru. Namni ofii hin dandeenye yoo Waaqayyo gargaare malee. Kanaaf seenaa Israa'eliin sitti himna. Seenaa Israa'elitti aansee immoo seenaa mataa keenyaa lafa kaleessa Waaqayyootti nu fide. Keessumatti ijoollee waldaa keessatti dhalatan baay'een isaanii waa'ee Waaqayyoo beekuun nama rakkisuu danda'a. Rakkina beekuu qaalluu isa jedhu kan amma gurra isaaniitiin dhaga'u malee maal akka inni ta'e hin beekan. Qaalluu gaafa jennu waaqa tolfamaa gaafa jennu kana gurruma isaanii dhaga'a malee waaqi tolfamaa kun maal fakkaata? Maal immoo hojjeta? Maal godha? Humna akkamii qaba? Dandeettii akkamii immoo qaba? Isa jedhu waan beekan hin qaban hin argine waan ta'eef. Isa kana jalaa akka inni nu baasetti himnaa jechuudha. Hacuuccaa kana jalaa garbummaa jala kana jalaa waan ba'uu hin dandeenye kana jalaa akka Waaqayyo nu baasetti himna. Egaa akkuma isiniin jedhe waan qajeelaa isiniin jedheera, waan gaarii isiniin jedheera, irree jabaa irree Waaqayyoo isiniin jedheera. Inni kan biraan iddoodhuma amma seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 19 irratti dubbifanne Waaqayyoon sodaachuu. Sodaa Waaqayyoo. Akka dhaloonni bara keenyaa Waaqayyoon hin sodaata. Garaan sodaa qaba. Sabuu Waaqayyoo beekaa. Hin ulfeessaa Waaqayyoof iddoo laata. Hin abboomamaa Waaqayyoof. Tarii warri abboomaman jiraachuu danda'u. Faallaa kana immoo utuma mana Waaqayyoo keessa jiranii, utuma sagalee Waaqayyoo keessa jiranii jireenya gadhiisii, jireenya hin taane, jireenya xuraa'ummaa kan jiraatan immoo jiraachuu danda'u. Utuma faarfataniiyyuu ija jabooti beekammoo guutanii warri waan sodaan, warra haadhan sabeeffanne, warra abbaan sabeeffanne, warra hangafootan sabeeffanne, warri waldaa kiristaanaa sabeeffanne, warri jaarsa waldaa luboota hojjetoota hin sabeeffanne meeqan isaanii immoo kan guutan jiru. Akkuma warri Waaqayyoon sodaatanii, Waaqayyoof gadi jedhanii, Waaqayyoof ulfina kennanii, Waaqayyoon dhagaanii, abbaa dhagaanii, haadha dhagaanii, hangafa dhagaanii, waldaa dhagaanii, Waaqayyoof jiraatan faallaa sanaa immoo kan jireenya hin taane keessa jiru immoo meeqa jira.
Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf sodaa Waaqayyoo barsiisuu qabna. Sodaa Waaqayyoo barsiisuu qabna. Seera keessa deebii boqonnaa 4 irraa wadannee dubbifne sagalee Waaqayyoo waan jedhu qaba iddoo sanaa. Akkas jedha lakkoofsa 9 kaasee nan dubbisaa lakkoofsa 9 irra isa jiru isin garuu dammaqaa wanta ijaan argitan akka hin irraanfannetti bara jireenya keessanii guutuus garaa keessan keessa akka hin bannetti of eeggadhaa. Ijoollee keessaniis barsiisaa. Gaafa isin Siinaatti Waaqayyo Gooftaa keessan dura dhaabbattan sabni kun bara lafarra jiraatan hundumaatti ana sodaachuu akka baraniif ijoollee isaaniis akkasuma akka barsiisaniif an dubbii koo akka dhagaan nan godha. Atis na biratti walitti isaan qabi jedhee Waaqayyo anatti in dubbate jedhe. Waaqayyo Museetti dubbate saba kana walitti qabi. Sodaa koo ofiis anaan akka sodaatan ijoollee isaaniis ana sodaachuu akka barsiisan bara lafarra jiraatan hundumaatti sodaa koo keessa akka jiraatan dhalooti dhufus sodaa koo keessa akka jiraatan anaan akka sodaatan. Isaan immoo darbanii ijoollee isaanii gana warra dhalachuuf jedhan jechuudha. Gana warra dhalachuuf jedhan warra dhalatanii jiran qofa utuu hin ta'in gana gara fuulduraatti iyyuu warra dhalachuuf jiranii ijoollee isaanii haa barsiisanii. Maal? Ana sodaachuu, anaaf abboomamuu, ana dhaga'uu, karaa koorra deddeebi'uu, daandii koorra adeemuu ana abarsiisanii. Ijoollee isaanii abarsiisanii, waa'ee koo abarsiisanii, abboommii koo abarsiisanii, sagalee koo abarsiisanii. Ati immoo saba kana fuula koo duratti walitti anaaf qabi. Ani immoo ittan dubbadha. Kophaa kee duwwaa itti dubbatta miti. Si wajjin ta'ee si gargaareen ofii koo sittan dubbadha. Sabi kun anarraa isa dhaga'u. Jedheetu Waaqayyo Gooftaan maccaa yeroo inni garbicha isaa Musee abboomu argina. Yeroo inni garbicha isaa Musee abboomu. Egaa dubbiin kun har'a anaanis isiniin isin ilaallata. Waaqayyoon sodaachuu barsiifnaa isiniin jedhee. Waaqayyoon garaa guutuudhaan humna guutuudhaan jaallachuu barsiifna. Seera keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 5 hamma 7 yoo barbaadan tokkuma kaasaa dubbifadhaa. Lakkoofsuma tokko kaasaa dubbifadhaa. Garaa isaanii guutuu jireenya guutuu Waaqayyoon sodaachuun Waaqayyoon jaallachuu akka qaban har'a dhaloonni Waaqayyoon jaallachaa jira. Gaaffii dhaloonni Waaqayyoon jaallachaa jira moo hin jiru? Gaaffii maal jaallachaa jira dhaloonni? Amma utuu addanatti nuu mijatee waa bannee Facebook irraa yookaan immoo YouTube irraa yookaan immoo Telegram irraa waan ta'e tokko viidiyooma tokko waan nama kofalchiisu tokko bannee isa nama dubbadhu kanarra isa kana gammada, isa kanatti kolfa. Inni kun garuu du'aatti nu geessuu danda'a. Waaqayyo hubannaa nuuf haa laatu. Ameen hin jedhe. Ammatuma ka'ee abbaamti tokko jaarsa waldaa keessa amma ka'eetu waldaana keessa siif achi deddeeme maal argina laatas gidduudha. Amma warra taa'ee dhaggeeffate ana kan jiru mana kan jiru kana keessa amma utuu ka'ee nam tokko tooftaa mana siif achi deeme amma godhu dubbadheera wanta ta'e deemaas hin jedhu. Utuu ka'ee deeme inni kaayyoona taa'ee deemeetumaa jira. Inni kaayyoona taa'eetu isa ittiin namoonni birrii argachuuf jettu laayik godheetu isatti afaan banaadha. Gurri isaa hunda dhagaa jiru amma nama baay'ee yoo kan na dhaggeeffachaa jirre jira. Daataa isaa banatee kan waan biraa keessa addunyaa biraa keessa galaana biraa keessa lixee daakaa jiru jira sagalee Waaqayyoo keessa ana godhe jechuudha. Kanaaf rakkinni iyyuu kan nutti dhufe biyyatti iyyuu rakkinni kan dhufe sababa keenya jechuudha. Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuu keenya dubbii Waaqayyoo barachuu dadhabuu keenyaanitu rakkinni gurguddaan biyya keenyatti dhufee jira jechaadha.
akkas jedha macaafa faarfannaa 78 lakkoofsa 4 kaasee gocha gooftichaa isa jajamaa fi aangoo isaa dinqii inni hojjetee fi nuyi dhaloota dhufutti hin himna malee ijoollee isaanii jalaa hin dhoksinu. Inni abboommii isaaf dhugaa ba'u Yaaqoob keessatti jabeessee seera isaas Israa'el keessatti dhaabbateera. Isaan kanas ijoollee isaanii akka barsiisaniif inni abboota keenya in ajaje. Egaa dhaloonni itti aanu isaan kana akka beekutti warri ammallee hin dhalatin ka'anii dabarsanii ijoollee isaaniitti haa himan. Warra ammallee hin dhalatin maal cimina Waaqayyoo, dinqii Waaqayyoo, Waaqayyo Waaqa dinqii ta'uusaa, Waaqayyo Waaqa jabaa ta'uusaa, Waaqayyo Waaqa humna qabeessa, Waaqayyo Waaqa aangoo qabeessa, Waaqayyo Waaqa goota beekamaa ta'uusaa maal godhaa? Dhaloota kanatti himna. Dhaloota dhufu jalaa hin dhoksinu. Ammayyuu galaa dhaloota dhalachuuf jedhanitti iyyuu dubbii kana dabarsinee hin himna. Darboo dabarsoo walitti maa deemna? Darboo dabarsoo walitti fuudhaa deemna. Firoota koo dhaloota bulaanjootaani. Bulaanjoon tarii jechisaa isiniin galuu ta'ee beekamaa namni bulaanjoonni dhugun. Maal jechuudha? Woy sanatti hin qabu, woy kanatti hin qabu. Yookiin kan akaakilii keenya, kan abaabilii keenyaatti hin qabu. Aadaa Oromoo beennee, safuu Oromoo beennee, akkaataa safuu sanaatti immoo ijoollee keenya waan isa gaarii ta'e jechuudha. Aadaa isa gaarii ta'e, safuu isa gaarii ta'e sana fudhannee dhumnee isaan barsiisaa jiru, isaan guddisaa jiru. Yookiin immoo wangeela Waaqayyo nuu kenne kana sirriitti hubannee adda baafannee ofii keenya iyyuu beeknee ijoollee keenya barsiisaa jiru. Bulaanjoo maqaa gooftaa Yesuusiin hafuura akkasii Waaqayyo nurraa haa dha'u. Ameen nurraa haa dha'u hin jedhe. Lafa qonnaa bade jechuudhaaf lafa qonnaa bade lafa sirriitti buruqfamee qotamne. Amma lafi qonnaa badee ofumaa dhaqanii midhaan itti facaasu malee midhaan gaarii hin kennu. Maal ta'e qonnaa badee kakaphaamee karaf godhamee qotame sirriitti buruqfamee toora eegee sirriitti kaphoon baafamee hin qotamne jechuudha. Tarii warri baadiyyaatti dhalattan qonnaa baay'een keessan egaa har'a magaalee taatan yoo dhositu malee baay'een keenya beeku. Sangaan nutti kennamee na mudatee beeku. Yoo maara shaan lafa bira dabartee hodduurraa qacceen nuuf jirti. Maaliif? Lafi sun bullaa'ee qotamuu qaba. Bor sirriitti qonnaa sana mucaan sun beekee akka inni qotu bor ofii isaatti of danda'ee kan of jiraachisuufi har'a sirriitti barsiifamuu qaba jechuudha. Gara haadhaatti immoo deebinee waxii mana keessaa waxamu akkaataatti buddeenni itti tolchamu eenyu barsiisa? Isa immoo haadha barsiisa. Har'a egaa isa kana hundumaa irraa ijoolleen durbaa keenya baay'ee waxuma bareedaa waxa'u laata. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ijoolleen dhiiraa keenya hoo maal fakkaata? Waaqayyo nu haa gargaaru. Of ilaaluun gaarii nutti fakkaata. Waaqayyo kan isin dhibume waan hambifate hin qabu. Nama eeggannu hin qabnu amma nuyi. Waa ijoollee keenya barsiifachuudhaaf iddoo biraa iddoo eeggannu hin qabnu. Tekinooloojii biraa waan eeggannu hin qabnu. Kunoo Waaqayyo gooftaan nutti kenneera. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sagalee isaa nutti laateera Waaqayyo. Sagalee kanaan barsiisuu qabna ijoollee kana. Sagalee kanaan guddisuu qabna ijoollee kana. Al tokko egaa intala kana nan dadhabe. Gurbaa kana nan dadhabe. Maali giiftii koo? Intalli kun numa naa gamsiisti. Intalli koo naa gamsiisti. Nan dadhabe bee Yesuus. Nan dadhabe. Buddeenaan toshitu. Wadiinaa wanxaatu. Isa iyyuu mootummaan toshee beekteen toshitu. Beekteen kasin gootu. Nan dadhabe. Gurbaa kana numa naa gamsiisi. Gamsiisaa ta'e gurbaa kana bakka nan dadhabe. Waa'een gurbaa kanaaf halan qabu. Qalbiitti itti irran. Waa'een gurbaa fala qabaameen hin jedhe. Waa'een intalaa fala qabaameen hin jedhe. Dhattee namni itti himattu sun immoo waa'een intala keetii ati buddeen toshuu hin beektu yookaan immoo waan gochuu iddee na dhaga'uu iddee na dhaggeeffachuu iddee itti himta miti. Inni immoo kumaatamaan sii baay'iseeti waa'een intala keetii dabarsee kan biraa ormatti immoo dabarsee waa'een intala keetii sii hima. Dabarsee waa'ee gurbaa keetii sii dubbata.
sii baay'isa wanta itti himte san. Bareechee sii baay'isa miti. Waan biraatti sii daddabalee kan biraatti sii daddabalee intalaa dhabaluu sun waan sheenoo waan biraa barteetti fakkaata. Sirrii miti jireenyi intalaa dhabaluu. Jireenyi ilma baruu kun sirrii miti inni waan biraa bareera fakkaata. Dachaa meeqa godhameetu waa'ee intalaa waa'ee gurbaa si duraa dubbata jechaadha malee waa'ee ittiin bor badaa si gorsee badaa sitti mee sagalee waaqayyoo sitti mee akkati mucaa kee sagalee waaqayyoo barsiiftu badaa sitti himu kana godha yoo jiraatani waaqayyoo gooftaan machaa ayyaana kana isaan irratti hambisu. Gaafan kana dubbadhu egaa tarii warri waaqayyoon sagalee waaqayyoo mana keessatti ijoollee keessan barsiisaa jirtan jiraachuu dandeessu ta'a. Ammayyuu isa kanaan duraa caalaatti fufsiisa barsiisa. Waaqayyoon dhaga'uu fi isa sodaachuu seera keessa deebii boqonnaa 31 lakkoofsa 12 amma 13tti dhaqxanii dubbifachuu dandeessu. Yoomiif eessatti isa jedhuufi isuma kana jalatti yoomiif eessatti barsiifna isa jedhuufi yeroon qabu daangaan qabu iddoonsaa akkas jedha. Seera keessa deebii boqonnaa 11 lakkoofsa 19 irraati nan dubbisaa. 11:19 irraati akkas jedha. Mana kee keessa yommuu teessu, karaarra yommuu adeemtu, yommuu ciiftu, yommuu kaatus waa'ee isaanii dubbadhu, ijoollee keessa ittiin barsiisi. Yoo mana kee keessa yeroo teessu, yommuu ciiftullee, yommuu kaatu, karaa keerra yommuu adeemtu, dabalatti hundumaatti maal godhi? Ijoollee kee barsiisi. Dabalatti hundumaatti maal godhi? Ijoollee kee barsiisi. Dargaggoonni ganaa bor fuutanii ganaa bor heerumtanii dhala godhachuuf jettanis kun isin fayyada. Dhaggeeffadhaa. Dhaggeeffadhaa. Nuyi akkan sila isiniin jedhe bulaanjoomneerra isin immoo akka keenyan bulaanjayinaa. Gaafuma Waaqayyoo gaa'ela isinii dhaabee dhala isin gidduutti kennu tokko jedhaati dubbii Waaqayyootiin qaruu. Sagalee waaqayyootiin guddisuu, sagalee waaqayyoo mi'eeffachiisuu, sagalee waaqayyoo nyaachisuu, sagalee waaqayyoo obaasuu isaan barsiisa. Baay'ee kan nama dinqu Iyyoob akkana godha. Ganama bariidhaan ka'eetu nan dubbisa dhaqee macaafa Iyyoob boqonnaa 1 lakkoofsa 5 irraa akkas jedha sagalee waaqayyoo. Akka jedhu yeroo nyaachisaa isaanii yommuu raawwatamu Iyyoob ijoolleen koo yaada isaaniitti waaqayyoo yakkanii isa arrabsaniiru ta'a jedhee waan yaaduu fi ganama obboroodhaan ka'ee ijoollee isaa geessee akka lakkoofsa ijoollee isaa hundumaatti qalma gubamu in dhiyeessaa isaan hin qulleessas ture. Kanas yeroodhumaa yeroon in hojjeta ture. Ameen. Isinoo ganama keessa ganama hirribaa kaatanii ijoollee keessan maal galaaftanii gadhiiftu? Gaafa mana barumsaatti ergitan galaa maalii laattanii fi gadhiiftu? Buddeenuma samimminyaa'u mi'eessitanii babbareechitanii paastaarraa, mokorooniirraa, buddeenarraa, maalirraa walitti qortanii buddeenuma minyaa'u sana boorsaatti keessa keessanii bishaan dhaqameechitti dhugamu boorsaa keessa keessanii yuunifoormiitti gootanii kopheetti gootanii mana barumsaatti ergitu moo dubbii waaqayyoo immoo galaaftanii hin shakkaamiyyoo tari'eedheen ijoollee koo waaqayyoo yakkaniiru ta'a. Waaqayyoo yakkanii waaqayyoon arrabsaniiru ta'ee waan shakkuufi ganama nyaachisa isaanii erga nyaachisee jedhee booda lafa iddoo aarsaatti geesseetu tokkoon isaanii aarsaa dhiyeesse. Erga aarsaa dhiyeessee jedhee ijoollee isaa qulleesse. Kana yeroo hundumaa godhe maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin hafuurri Iyyoob irra turre anaaf isin irratti gad dhangala'u. Ameen. Ijoollee keenya irbaata bineensaan goonu. Ijoollee keenya nyaata bineensaan goonu. Nyaata teekinooloojii qaroomina baraatti ijoollee keenya laal. Xuraa'ummaa biyya lafaatti, hammeenya isaatti, jal'ina isaatti, badiisa isaatti ijoollee keenya laal. Kottaa amantoota kottaa ijoollee keenya hin guddifnaa sagalee waaqayyootti. Kottaa dubbii waaqayyoo keessatti ijoollee kana eegnaa. Kottaa ijoolleen kun jireenya qulqullummaa akka isaan qabaatan hin goona. Akkas godha ture jedha Iyyoob. Akkas godha jedha.
Abbootiin keenya akkasii dhugtiire gogaa jiidhaatti maruu xinnoo ishee goggogee aduun itti ba'ee goggogee taanaan ishee akka barbaachisuun maaliin ta'u hin maramaa isheen jedhu gogeera waan ta'eef gogaa jiidhaatti maruun jedhu suni ergaa masabaa isinitti fakkaati waa'ee gogaa dabarsuu isaanii mitiin waa'ee gogaa haasa'uu isaanii mitiin akkuma macaafni qulqulluun kuni dhoksaa keessaa mul'ataa irra keessaa qabu jecha abboota keenyaa dhoksaa keessaa mul'ataa irra keessaas qaba inni irra isaa keessaa mul'atu gogaama fakkaata garuu gara biraatti yoo deebinu ijoollee ijoollummaatti qabnee sirriitti kunuunsinee akka sagalee waaqayyoo hin guddifnu yoo ta'e sodaa waaqayyoo ulfina waaqayyoo keessatti hin guddifnu yoo ta'e rakkisaadha. Kanaaf ijoollee keenya sodaa waaqayyoo keessatti ulfina waaqayyoo keessatti beekumsa dubbii waaqayyootiin sagalee dubbii waaqayyootiin guddisuu qabna. Akkuma amma isiniin jedhe waa'ee barnoota isaanii baay'ee dhimmina. Yuunifoormii bituu isaatti, daftara bituu isaatti, kophee bituu isaatti, irsaasii, qalama, nyaata, wanta nyaati sun keessa taa'u bishaan waan barbaachisu hundumaa bituutti kanarratti immoo dabalee xinnoo ishee tarii yoo iddoo kan mootummaa ta'u yookaan immoo kan dhuunfaatti yoon barsiifadhe naa wayyaa Wallaggaatti yoon barsiise naa wayyaa Dibooraatti yoon barsiise naa wayyaa Beetanii innoon naqe naa wayyaa maqaa mana barumsaa baay'ee jira xinnoo ishee amma tokko hin barsiisu enneen ofirraa immoo kunnee utuma jireenyi isaa nu rakkisu utuma jireenyi isaa ulfaatu ofirraa immoo waa kunneetu achitti immoo dhannee waa kaffalleetu immoo barsiisu akkuma isa kanaaf dhimmitan isa kana immoo caalchisa waaqayyo nu haa gargaaru ameen waaqayyo nu haa gargaaru nuuf hin galle malee utuu isa kana dursine ta'e utuu isa kana bu'uureffachiifne ta'e bu'uura godhanne ta'e utuu sagalee waaqayyoon qarre ta'e utuu sagalee waaqayyoon bisheessine ta'e badaama mana barumsaaf filatamuu iyyuu nu barbaachisu ture maaliif isaanii yoo ofii isaanii of danda'anii ijoollee qaxalee ijoollee wangeela dubbisan ijoollee immoo daftara barnoota isaanii gara gaggalchanii dubbisan kitaaba isaanii dubbisan ta'aniitu maalitti guddatu sammuu qaramaadhaan guddachuu danda'u. Garuu nuyi sagalee waaqayyoos isaanitti himne dubbii waaqayyoos isaanitti himne akkasumatti gadi baafnee sokkisiif gadhiifne jechuudha. Kanaaf akkuma nyaata isaaniif dhimminu sana inni kun isa lafarraati inni kun immoo inni waan sagalee waaqayyoo kun immoo isa waaqarraati. Kana hubadhaa waaqayyotu miindaa isaa nuu kaffala waaqayyotu gatii isaa nuu kaffala yoo ijoollee sirrii ta'e mana waaqayyootti guddifanne waaqayyo bor bu'aa nuu kennu qaba jechaadha. Har'a biyya niin bade biyyi faranjii biyyi dhiyaa hin bade akkas ta'e maaloo ta'e hoomoseeksuwaalii buute dhiira wal fuudhaa durbaaf durbaa wal fuudhaa inni dhiiraa an dubartiin taa'eetu gara dubartiitti of deebisa isheen durbaa immoo an dhiiran taa'ettee gara dhiiraatti uumama waaqayyoo uume teekinooloojiidhaan qaroominaan hojii harka namaatiin uumama waaqayyoo jijjiiraniitu isa waaqayyoo uume dhiisanii waan biraatti of jijjiiraa jiru. Isaan kaan immoo gara bifa sareetti gara bineensaatti of jijjiiraa jiru. Waan baay'ee argitu waan baay'ee jira. Kun maaliif jalqaba sagalee waaqayyoon ka'aniitu guddatanii qaroomanii gaafa fooyya'an maal ta'utti deebi'anii booddee deebi'anii gadi deebi'an gad deebituu ta'an kosii ta'an waan hin taane ta'an amma nu hin qaroomanii hin guddatanii hin malee waaqayyoo fagalatu ammaaf nu wayya. Ameen jedhamu ammaaf nu wayya borii keenya hin beeku ammaaf nu wayya maaliif bineensa abbaa manaa godhachuu barbaadu bofa buutee abbaa manaa godhachuu barbaadu jawwee buutee abbaa manaa godhachuu barbaadu saree buutee abbaa manaa godhachuu barbaadu sagalee waaqayyoo garuu namaaf namuma kaa'e sareedhuma kaa'e mitiiree jalan mitiin jedhe kun maaliif ta'e jettan sagalee waaqayyoo barsiisuu irraa booddeetti deebi'an gaafa qaroominni teekinooloojiin isaan fudhatee sokku wangeelli kunoo nu ga'eera bakka jedhaniiti wangeela sassaabanii ukkaamsanii dhaqanii achi ka'aniiti amma teekinooloojiidhaan hojiidha bakka guddina bakka kaayyoon keenya guddina cimina addunyaa kana dhuunfachuudha addunyaa kana irratti waan haaraa kana qaaraa fiduudha gaafa jedhanii ka'anii waaqayyoon boo nagaatti olee dabarsee isaan kennu waaqayyo dabarsee nu laati ameen hin jedhe waaqayyo dabarsee nama laata moo nama laata
macaafa roomee boqonnaa tokko gara lakkoofsa 28 dhaqaa laalladhaa. Ergaa Phaawulos keessa iddoo baay'eetti barreeffamee dabarsee laata Waaqayyo yoo isaan didan yoo isaan hin dhagaan ta'e yoo isaan hin abboomaman ta'e dabarsee laata Waaqayyo. Kanaaf ijoolleen keenya ijoollee sirrii, ijoollee dhugaa beeku, ijoollee qajeelina beeku, ijoollee sodaa Waaqayyoo beeku, ijoollee safuu beeku, ijoollee Waaqayyoon beeku, ijoollee haadha dhageessu, ijoollee abbaa dhageessu taanee ijoollee keenya guddisuu qabna. Tarii tokko immoo taa'ee yoona kana maal jechaa jira? Waroo wangeela ta'uu manaan qabachaa jira. Maqaa gooftaa Yesuusii wangeela warri qabne bitadhaa. Ameen hin jedhe. Ameen hin jedhe. Akka wangeela yoo kan manaan qabne jira garuu Kiristaan. Garuu waldaa burqaa gaarii. Garuu waldaa dhaq. Miseef wangeeluma kana manaan qabne yoo jira. Kaan kaan immoo wangeeluma kooyyuu ofuma kooyyuu achii fuudhee hin beeku haadha bu'anu. Achii fuudhee hin beeku abbaa bu'anu. Lubbuu kee gattee maalitti jiraachuu reetu kunoo lubbuudha. Jireenyoos keessa jira kunoo lubbuu kooti kunoo lubbuu keessanii. Isuma buddeenni waa nyaannee dabarraare kana nyaannu taanaan kanaan ofiin dhiwwannaan nu taanaan kanaaf ofiin furdiin nu taanaan kanaan ofiin jabeessu nu taanaan kanaaf ofiin dhaabu taanaan bor maal taanaan ijoollee keenya kanaan hin guddifnu taanaan boreetu nuu guddisu boreetu nuu barsiisu. Barsiisonni baay'ee jiru kan qophaa'anii eeggataa jiran. Barsiisonni baay'een jiru kan qophaa'anii eeggataa jiran. Kanaaf dannee akkuma sagalee Waaqayyoo dammaqaa jedhama sila dubbifanne sanatti dammaqnee dubbii Waaqayyoo isa jiraataa kana ijoollee keenya nyaachisu. Dubbii Waaqayyootiin ijoollee keenya guddisu. Dubbii Waaqayyootiin ijoollee keenya ulfina Waaqayyoon abboommii Waaqayyoon mana Waaqayyoo keessatti ayyaana Waaqayyoo jalatti eebba Waaqayyoo keessatti guddifnee nama horii argachuu qabna jechaadha. Kanaaf amantoota itti ayyaana Waaqayyo nu gargaara. Ameen jedhe. Warri dagaddanis dammaqaa itti yaada. Warri itti jettan immoo caalchisaa sagaleessaa caalaa. Yooma waan midhaaniif ta'e jedhee luqqisiinuma tokko lama ganama gaafa ka'an isaa mana barumsaa dhaquuf ka'an dubbisaa miti. Waaqayyoo kadhadhaa miti. Erga galgala immoo gaafa isaan galan gaafa nyaata keessa jaallateettani amma dubbii Waaqayyoo dubbifadhaati. Waaqayyo isa eege isa lafa mana barumsaatti isaan eege isa isaanii wajjin ta'e san galateeffadhaati. Dubbii Waaqayyoo immoo itti baati. Raffisaa. Akkuma Iyyoob sana godhaa. Yaada tarii Waaqayyoon yakku Waaqayyoon hin arrabsu ta'a jedheetu itti yaade jedhee Iyyoob. Kanaaf egaa yoomi seeni yeroo hundumaa inni irraa ijoollummaatti inni irraa waldhaalummaatti inni irraa kanaaf isa yaada darbumaatti baddee walitti qabu. Maaliif barsiifna isa jedhu faallaa dubbii sama dubbachaa ollee sana jalaa akka isaan oolan tokko jal'ina akka hin gooneef. Barri keessa jirru kun bara jal'aa, bara micciiramaa, bara hammeenyaan guutuu, bara xuraa'ummaa, bara xiigaasisaa, bara jibbisiisaa isa kana jalaa akka isaan oolaniif barsiifna goota kun. Inni kan biraan barri qajeelummaan bade waan ta'eef sobarraa akka fagaatan. Sobarra sagalee sila dubbatu sobarraa akka isaan hin sobne dhugaa akka isaan dubbatan jedhu jireenya dhugaa akka isaan shaakalan dhugaa shaakalchiisaa guddifna ijoollee keenya sobatti hin dubbatinaa hammeenyatti dubbatinaa al tokko akkasiin na gaarii fakkaateetu isheema wallaaltu reefuu dhalattee afaanuun barree mucaan cabiyuu kaagoo dhii keessanuu du'ii keessanuu hin beektu garuu mucaanuma afaan hin barreenitu kana barsiisaa guddifna kaa godhi mucaan gaafa bor alattee xinnoo socho'uu jalqabdee afaannee rakkabdoo kaa'achuu jalqabu kaa gooti dhattee gadi baatee mucaa namaa isumatti guddachaa deemte jechuudha. Maaliif jal'ina guddifne waan ta'eef yoo ijoolleen bakkeetti ijoollee laarreebamte namaa dhufte immoo chit gadhee hin tumtuwaati hin reebduwaati honneen qabduwaati. Mucaan egaa kana dhageesse yookiin kana dhagee borookiin ammas dhaqeetumamaa yookiin dhaqeetuma maal shaakalchiisaa jiru wal tumuu barsiisaa jiru wal ajjeesuu barsiisaa jiru wal balleessuu barsiisaa jiru wal miidhuu barsiisaa jiru. Lakkiniis hin booyi
dhiisi ittiin jennee sagalee waaqayyoo immoo itti himnee wal loluun sirrii miti. Nama loluun sirrii miti. Boriyyuu dhaqiiti. Mucaa sasi lolee kana sasi boo'ise kanaanuu sirrii miti itti himnee mucaan sun iyyuu dhaqee mucaa sana akka gorsu gochuu hin dandeenye. Hin danda'amu. Hin danda'amu hin jedhe. Hin danda'amu. Kanaaf dubbii waaqayyootiin guddisuu qabna. Durii yeroo ijoollummaa kootii wanta na jalaa hin dhokanne tokko akka waa inni birqii ta'e anattis akkasuma godhameen eegiin obbaree ijoollee warra booddee koo jiranitti ni arga. Araqee ishee baadiyyaa beektu ni mallakkeedhaan godhaniitu afaan mucaa barsiisanii godhanii maal godhu? Maal godhu? Itti cirrifatu. Maaliif? Mucaan kun bor gaafa nama ta'e guddatee maal amanu? Maal jettan? Araqee barii bunas akkuma waa inni gaarii ta'eeti itti cirrifatu. Mucaan buddeenuu nyaachuun jalqabnee gaariidha. Qoricha garaadhaaf gaariidha. Abeetiya gaarummaasa. Mucaan gaafa xinnoo lafa jedhee jabaatee dhufu qaagochuu jalqabaa machaa'ee lola jalqabaa machaa'ee abbaa gooluu jalqabaa haadha gooluu jalqabaa biyya gooluu jalqabaa mandara gooluu jalqabaa dhaloota jeeqamaa dhaloota goolamaa maal goole oomishee baanne. Kanaaf kaagoon hin jedhina ati nukuut hin jedhina ati akkasiin gootu hin jedhina. Sagalee waaqayyoo keessatti dubbii waaqayyoo maal jedheedhaatti dubbadha. Sagalee waaqayyootti dubbadha. Dubbii waaqayyootti dubbadha. Utuu isin hirkaan bayi. Warruma gurguddatanii jiran kana illee dubbii waaqayyootti dubbachuu qabu. Yoo akkas ta'edha yoo sagalee waaqayyootiin guddifne nutti tola. Eebba nuu ta'u. Gammachuu nuu ta'u. Amma gaafa isaan warra akka Yoonaas fa'aa warra akka Bushaafaa achirra dhaabatan kana. Garaan keenya hin qabbanaa moo hin qabbanaa'u? Nutti tola moo nutti hin tolu saba nana? Nutti tola. Gaafa nabba'ee faarfachiisu gaafa nachi immoo meeshaa sagalee faarfannaa sanaa eegee tooraan meeshaa sana achi taphatu nutti tola. Keessi keenya haara'ee waaqayyoon akka faarfannu waaqayyoon akka galateeffannu keessa keenya hafuura keenya haaressaaf jireenya keenya haaressaaf yoo dhaloota akkasii kumaatamaan guddifachaa deemne bor biyya Oromiyaa biyya Itoophiyaa jettu kanayyuu anaaf isintu dhaalan jedhe. Ameen hin jedhe. Interaansii darbuudhaan nutu dhaala. Egziitii darbuudhaan nutu dhaala. Kalaqa adda addaa fiduunu ijoollee keenyatu bor dhaala maqaa gooftaa Yesuusiin ijoollee dhaalana ta'an hin jedhe. Akkuma isinitti dubbadhu madeeme qacalee wataatanii onnee godhatanii har'aa kaatanii mudhii keessan hidhattanii mee ijoollee keessa mana keessatti wangeelaan bilchina wangeelaan barnoota isaaniitiin dabtara isaanii akka isaan dubbisan kakaaftanii jabeessitanii ijoollee waaqayyoo sodaatanii mogootanii ijoollee ulfina waaqayyoo sabuu beekanii mogootanii bar biyya kana hin dhaallan jedhe. Ameen. Bor dhaqanii biyya kana bulchuu danda'u. Bor dhaqanii biyya kana geggeessuu danda'u. Bor taayitaa adda addaa qabatanii iddoo gurguddaa iddoo furtuu ta'e ciccimaa isaa qabatanii biyya kana gara yaada waaqayyootti gara fedha waaqayyootti ishee naannessuu danda'u. Dhaloota akkasii maqaa gooftaa Yesuusiin baasuu dandeenya. Gaafuma sabbataa isaatti kadhatamu eeginaa fi manatti galaa kadhadhaa fi gaafa barsiisonni mucoolii barsiisanii manatti gara isinitti ergan har'a maal baratte gurbaa har'a maal baratte intalaa mee dubbii waaqayyoo har'a baratte natti maalidha hayaadatu sagalee waaqayyoo isatti himamaa ture isa barsiifamaa ture hayaadatuuti ofii keessanii immoo itti dabalaa fi itti himaa sagalee waaqayyoo barsiisaa ta'u sagalee waaqayyoo hirrafina irriba raftuun ta'inaa rafaan ta'inaa haatiyaa barsiiftuudha abbaan barsiisuudha sagaleen kun qooda abbaa haadhaati. Kanaaf haatonni tokko kan mucaa keessanitti dhimma hin qabne nyaatuma duwwaatti laatanii wayyaama duwwaarraa miicuu miti kan isin uumamtan dubbii waaqayyoo sajiraata akka isin barsiiftanii waaqayyoo isin kaa'eera ameen hin jedhe. Isin barsiisota abbaan barsiisaadha haati barsiiftuudha barsiisota isin. Kanaaf barsiisonni mana barumsaa keessatti waaqayyoo karaa buddeen keessanii godhee isinii laate immoo ijoollee warra waaqayyoon beekan isa ta'u warra waaqayyoon hin beekne isinitti laatame isa ta'u isaaniin illee qajeelummaa barsiisaa waan gaarii barsiisaa waan sirrii barsiisaa tarii maaltu beeka waaqayyoo karaa keessan godhee ijoollee sana gara jal'inarraa qajeelinatti salphinarraa gara ulfinaatti fiduu danda'a. Kanaaf egaa sagalee waaqayyoo kana ejjarraa hannarraa machiirraa ajjeechaarraa walumaa gala xuraa'ummaa biyya lafaarraa hojii fooniirraa hojii seexanaarraa
bilisa ta'anii jireenya qulqullummaatiin akka mana Waaqayyoo keessatti guddatan barsiisuu qaba. Jireenya qulqullummaa qabu. Jireenya gaafa isaan dhufanii du'aa isaarraa faarfatan kan nu gammachiisan, kan lapheen keenya taara galfatu, kan jireenyi keenya itti boqotu, kan bakkee keessatti adeemsa ishee ilaallee waan hin taane waan bor kunis dhaabattee faarfattii wayyoo hin jenne sana ijoollee sirrii mana Waaqayyoo keessatti guddifannee bor waldaan kiristiyaanaa itti fuftee guddachuu qabdi. Waaqayyoon waa gargaaru. Ameen. Waaqayyoon waa gargaaru. Egaa akkuma sila isiniin jedhee eenyutu eeggata isa jedhuu fi isinitti dubbadheera silasi kunoo foon biyya lafaa seetan. Biyyi lafaa teekinooloojii adda addaa feesbuuk irratti, yuutuub irratti, sooshaal miidiyaa irratti waan adda addaa gadhiisuudhaan akkas jedhu namoonni tokko feesbuukii yeroo ilaallu waan irratti dhobbaa koomiti adaraa waan dhufee intinaa isaanii lakkoofsa akka wanti feesbuukii isaanii irra dhufee laxafameera jechuudha. Kun kan koomiti jedhanii dhugabbiisu dhuguma immoo kan isaanii wanti cidhaayii siin godhu kottu siin jedhu holoo siin godhu yookaan si duukaan bu'anne yookaan si jaalladhee kan jenne isaan ofuma isaanii dhufee laxafu. Wanti badiisaa suni wanti badiisa ta'e hundumti isaa ofii isaatii addunyaan manaadhaan maraawwadha. Sa'aatiin dami'amu barsiifa meeqa argatii keessa yookaan kuufama bitattanii daataa dhufaa bitanii beektu yookaan tokko mootummaa sababa tokko xinnoo bashiiraan isinis qaagootaa eegduutiin sa'aatiin dami'amu waa'ee ijoollee keessanitti yaada. Hamaa kana qabaasuudhaaf maaltu dhoobame eessa jedhuufi homoseeksuwaaliitu gadhiisaniitu laxa bidanii feesbuukii namaarratti utuu namichi barbaadu jechaadha. Kan isaanii dhorkaan hundi isaa dhufee meeshaa murganii dhuganarratti fedha isaa ofuma isaatii dhufee kan maqaa hundinaan barbaadu maaliif badiisa wanta ta'e akka dhaloonni addunyaadhaa fakkeessanii birrii argata jedhanii qarshii argata jedhanii qonnee ilaalame kan bakuma ribiyyoo keessa ta'u kan bakuma harkisaa boqonnaa saaftaafee saaftaa godhaa egaa bu'aan ijoollee maal isa jedhu dhaga'uudhaaf isaaniif deemtu ga'een ijoollee maal isa jedhu isaaniif deemu isaan baay'ee dhaga'anii tole jedhanii fudhachuu barbaadu. Dhumarratti maaltu ta'a? Kan hin dhageenye yoo ta'e ijoolleen immoo abbaan barsiisee haati barsiiftee waldaan kiristaanaa barsiiftee hin dhaga'u yoo ta'e maal ta'a? Nyaatamuu du'aamu. Ija keessaa iji boqonnaa 13 waa'ee Samsoonii yoo achi sittanii nu dubartanii fuudha yaada Waaqayyoo alaa ta'e intala ejjituudhaan sossoobameetu hicciitii Waaqayyoo dabarsee kennu ejjituudhaan sossoobamee irruma teessee ofumatti qabdee gudeetuma isheerra teeffattee haxooftee soosiftee dhaabbattee har'as yaaltee boris yaaltee iftaanis yaaltee dhumarratti utuma hedduu gaafa kuffifattu masas goonaan kottaa mataarraa adaa'e. Mataarraa adanii gaafa jedhani nan kaa gaafa jedhu akkasila kuteen kaa gaafa jedhu injiru amma gabaan qabanii harkisanii dhaqanii waan raawwate irratti raawwachuu duwwaan gaafuma qaban maal godhan mataan erga raamee qabatanii jalqabuma kana keessa foqqol godhan maqaa gooftaa Yesuusii wanticha si keessaa baasaa jiru sirraa dhaabu. Dargaggeettiin ana wanti har'a ija keessi keessaa baasaa jiru sirraa dhaabu hin jedhee ija foonii eeginaa qaboo ija foonii miti. Ija fooniis keessaa baasame ija hafuura keessi keessaa baasa. Akkati jireenya kana hin argine, akkati dubbii ulfinaa kana hin hubanne, akkati sagalee Waaqayyoo kana hin qalbeeffanne ija hafuuraa keessi keessaa foqqolchee baaseetu duudaa si godhe, jaamaa si godhe, qaqqabattee qabaa namaatiin deemu, harkisaa namaatiin deemu, isa booda kotteedhanii itti taphachuuf gaafa isaan kaanne mee gurbaa isaa harkisu meechuma nageessisana na qabachiisi jedheetu tokkicha asii bachi raasee saba iddoo sadeetu hunduma ishee ofitee wajjin du'e. Warra nama fixanii nama wajjin du'an Waaqayyoon hin godhin. Haleluuyaa. Dubbii Waaqayyootu dhageenyu, sagalee Waaqayyootu
barsiifamnu utuu waaqayyo nutti dubbatu warra waaqayyoon didanii mataa jabaatanii ofiis du'anii dhaloota ajjeesan waaqayyo nuun galiin hin jedhee gaafa sana dhaloota isa fayyaasaa jiru caalaa gaafa iji keessaa ba'e sana dhaloota hedduu ajjeese Samsoon macaafi fakkeenyaa immoo akka jedha 30:7 lakkoofsa 17 irratti ilma abboomamuu dide foggicha isaa keessaa baase ilma abboomamuu dide foggi ija isaa keessaa baase ilaawwadha foggicha isaa keessaa baase haduu jechuudha hamadu jechuudha macaafa seenaa keessatti immoo ilma abboomamuu dide haatiif abbaan akkas godhaan qabaate abboota biyyaatti geessaa isaan immoo isa booda gurbaa kana maala godhanii dhagaadhaan tumanii isaa ajjeesanii maal jechuun barbaade ga'ee keen baatoo ta'e isa haati kee sitti himte isa waldaan sitti himte isa abbaan kee sitti hime dhageessee fudhattee hojiirra nooshitoo ta'e daa'imni keenya hojiirra nooshe yoo ta'e dhumisaa jaallannuus jibbinus du'a dhummisa du'a maalii du'a hafuura tarii du'a foonii ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf isa kanarraa akka hullu waaqayyo nu gargaaru. Egaa hawaasa keessa jiraatan keessatti jireenya fakkeenyummaa fi naamusa gaarii qabaatanii akka guddatan maatiif waldaan kiristaanaa biyyaaf bu'aa gaarii dhalootaaf akka ta'aniif ijoollee keenya dubbii waaqayyootiin sagalee waaqayyootiin mana waaqayyoo keessatti akka guddifnu waaqayyo nu gargaaru. Ameen.